baga gammaddisin jechuu barbaanna akka garee tiim Odeessaaleetti. Hedduu galatoomaa. Baggammadcha. Hedduu galatoomaa. Daawwattoonni keenyas nuuf beekani. Isaan geessan nuun jechaa turaniiru. Ofirraa buusneerra. Irra deddeebiin nu gaafataa turanii. Guyyaa kana kaasee walakkaatti argamti Odeessaalee taananti dabareedhaan walakkaa fuunnee kan isin dhiyeessinu ta'a. Ajandaan keenya har'aa dhimmuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo deemaa jiru wajjin wal qabatee miirota jiran reakshinii hawaasaa kamaatii kamiidiyaalee addunyaa fi hawaasaa addunyaa akkanumas immoo murnooti dhimma kanarratti mormii qabanii jiranii sanarratti ni dubbanna sana dursinee garuu yaadachiisa tokko daawwattootaa fi hawaasa Oromiyaa keessa jiraniif dabarsuu barbaanna namooti Jawaarii fi maatii isaanii dubbisuu barbaadan ammaaf dadhabbii keessa waan jiraniif haalli nageenya keessanii amansiisaa miti waan ta'eef yeroo mijeessinee nu dubbiftuu fageenyarraayis shaggar yookiin Finfinnee warri jirtan in rakkatinaadha yeroo mijeessinee wal argina ka jedhu ergaa karaa maatii Jawaar Mohaammed nu dhaqqabedha sana quba qabaadhaa isiniin jechuu barbaanna maatii fi firoottan akkasumas hawaasi Oromoo hogganooti siyaasaa Oromoo hagi tokko manidhaati bo'uu isaaniitiin baga gammaddanii baga gammanne jechuu barbaanna asumaan carraa isinii kenna miira keessan akka ibsattaniif. Egaa dubbadhu joota sadan darbanii egaa walirraa fuudhaa haasaa turtanii adda carraa naa kenna egaa guyyaa jalqabaa dhufeellee waan ta'eef egaa guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti hunda kennaafuu keessumaayyuu maatiidhaaf immoo waggaa tokkoo fi joottan torban darbaniif mana hidhaa Qaalitti deddeebi'aa turan maatii kana gaafachuudhaaf halkanii ganama ciree geessuu qabdaa laaqana geessuu qabdaa irbaatas geessuu qabda waan ta'eef maatii kanaaf immoo guyyaatti isaan harallee galfataniilleedha. Egaa uummanni Oromoo hedduun isaanii addunyaa guutuurra jiru hundi isaayyuu guutummaan guutuu haala wal fakkaataa ta'een miira wal fakkaataa keessa jira gammachuun kun egaa nullee dachaadha uummanni nu caalaa gammaduu danda'a garuu nuuf immoo dachaadha gammachuun kun because sa'aatii wal fakkaataa du'aa caalu booda namoonni kunniin hidhamanii nutis immoo sa'aatii hojii itti dhaabne illee haaluma wal fakkaataa keessa ture waan ta'eef nuuf immoo miira addaati uummata Oromoo caalaatti jechuudha. Yaa akka waliigalaatti akkuma caaltuun jettee uummata Oromoo guutuuf guyya gammachuuti gammachuun keenyammoo gamma guutuu miti guutuulle ta'uu baattu waggoottan 2019 irra jalqabne of course waggaa lamaa fi deemuu jirra uummata Oromoo gammachuu argeen jiraachuu dandeenya yeroo baay'ee namumduu gabaasnaa namumduu arginaa firuman nu bira du'aa firuman nu bira hidhamaa kanaafuu waggaa 2021 yeroo jajjabduu dabarsine jechuu dandeenya yeroo jajjabduu dabarsine keessumatti hooggantooti siyaasa Oromoo Baqqalee Garbaafaan namni gandhuuga qabsoo Oromoo keessatti Manuu Midhaa Dabaars Abdayyanee Xaafaafaan Jawaar Mohaammed Hamza Booranaa gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa dabalate qondaaltotii adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Dure Daawud Ibsaa dabalate under house arrest dhaabbiitti hidhamee jira. Khammalee hooggantooti gurguddoon cufti isaanii bakka hin beekamnetti jiranii uummati Oromoo agaa TikTok irraa wanni gammachuu nam jechisiisa. Jawaar Mohaammed faan gaazexeessa Mallasa Dirribsaa faani hiikamuuni uummata Oromoo bira gammachuu umta jirtu taatullee gammachuun keen guutuu miti jechuudha. Ilmi Oromoo 10,000 keessa yookaan 30,000 yookaan 100 keessa tokkollee yoo nuyi kamiin gammannaa jiru maaliif gammannaa maatiin isaa uummati guddaan isaa fedhee waan daraaramaa jiru warraaf jedhee waan dhuma tureefi nu cufaaf gammachuun keen kun ammoo akka guutuu ta'u biyyittilleen akka nagaa argatu hooggantooti siyaasaa qofa ta'uu danda'an ilmi Oromoo kamiyyuu paartii siyaasaa bira keessa ta'ullee maqaa Oromummaatiin warri dhama akka gannuu dhiifan barbaanna warra maatii Jawaar Mohaammed fa'aa warri hiikameef hin gammaddan jenna warra kaallee I hope waan wal fakkaata dhageenyannee abdii qabna. Hayyee gabaabseenis miiruma koo ibsachuudhaaf maatiin uummanni Oromoo marti baga gammaddanii hedduu gammannee jirra gammachuun keenya daangaa hin qabu keessumaa wareegama artista Haacaaluu Hundeessaa hordofee gammachuun keenya nurraa godaanee ture akkuma sabaattis nus akka hojjettoota OMN'ttis akkuma waliigalaatti iyyuu jechuudhaaf nan danda'a hamma tokko egaa guutuu ta'uudhaa baatus hamma tokko miirri nu keessaa godaane sun yeroon itti deebite galgala idaati jechuudhaaf nan danda'a. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafaa Hamzaa Booranaa Boonaa Tibbilee eegdonni Jawaar Mohaammed waahilli keenya Mallasaa Dirribsaa hiriyaan keenya konkolaachisaan OMN Boggaalee Dirribsaa dabalatee namoonni galmee Jawaar Mohaammed jalatti himanni irratti baname waggaa tokkoo fi ji'a ja'a oliif mana hidhaa Qaallittiitti dararama ulfaataa keessa turan. Egaa uummata Oromoo sababa kanaan qalbiidhaa cabeete kan ture kaleessa nuuf ba'anii jiru miirri gammachuu uummata Oromoo bira jiru addadha.
gammachuu kana guutuu nuuf taasisuu nurratti haa qusatu jenna gara qophii keenyaatti kallattiin waan hojjenne wash. Anillee gabaabsee jechuu barbaadu maatiin qabsaa'ota kanaa irra caalaan isaanii Jawaarrii fi namoota murtaa'anirra kanaaf irra deddeebiin warra hidhaman obbo Baqqalaa obbo Dajanee Xaafaa akkasumas namooti mana hidhaatii ba'an lakkoofsaan yaadachuu baadhullee irra caalaan isaanii irra deddeebiin sirnoota garaagaraa keessatti mana hidhaatii dararamaa warra turan waan ta'eef maatiin yeroo garaagaraatti rakkina wal fakkaataa keessa ture. Miirri maatiin kun kaleessa keessa ture miira addaatee dheebsuu hin danda'a maaliif wal'aansoo walirraa hin cinne keessa darbe maatiin keessumaa amma obbo Baqqalaa Garbaa marsaa 9 akka hidhamanidha baruma hirmaannaa siyaasaa isaaniitii kaasee miira addaati maatiidhaaf jedhee ibsuu danda'a nuuni akka OMN warra galmee Jawaar Mohaammed jalatti himataman keessaa tokkodha akka legal personality qabu tokkotti OMNs kaleessa bilisa ba'e jechuudha. Akkanumallee miseensa keenya akka ture staafiin yookiin hojjetaan OMN Mallas Dirribsaa yeroo dheeraadhaaf erga jijjiiramni kun dhufee Itoophiyaa keessatti gaazexeessaan yeroo dheeraa hidhame Mallas Dirribsaati natti fakkaata. Malleen illee ba'ee maatii isaatii wal argee hedduu gammannee ani miira wal makaatu natti dhagama akkuma Oromoo kaanii jechuudha. Hiikamuu warra kanaawoo yaadattu wareegama warri kun kaffalee eessaa jalqabaa ka dhiyoodha ajjechaa Hacaaluuti warri kun wareegama Hacaaluu guyyaa sanii kaasee ka hidhamanii kanaaf Hacaaluu yaadatta jechuudha gaafa warri kun yaadattu rabbiin baga of galchee maatii isaaniitiin wal argisiise uummati Oromoos baga gammaddan jechuu barbaanna. Hiikamuu hoogganoota siyaasaa fi namoota siyaasaa akkasumas warra gaazexeessitoota dabalatee kana wajjin wal qabatee yaadoti jiran tokko mootummaan marii biyyaalessaatiif qophii ta'uusaa ibsee karaa abbaa alangaa federaalaadha. Karaa biraatiin immoo dogoggorooti teeknikaa jechoota itti fayyadaman irratti rakkoonni jira. Warri miidiyaalee jajjabaallee misgaayid godhan jiru pardan yookiin amnestiidha dhiifamaa fi of galtii waan jedhamu jira. Garuu adeemsa seeraa keessatti haalli warri kun mana hidhaatiitti ba'an jechoota kanaan lamaaninuu ibsamuu hin danda'u kan jedhudha. Obbo Ibsaa Gammadaa abukaatoo hidhamtoota siyaasaa dubbiseen ture. Abbaan alangaa yeroo barbaadetti murteessee mana murtiitiif dabarsee yeroo barbaadan akka gadhiisuu hin danda'a. Garuu waaqayyoonaa wanni abukaatoo bira ga'ellee hin jiru. Warra himataman kanneen karaa xalaatiin karaa beeksisaatiin wanni bira ga'ees hin jiru kan jedhudha. Adeemsa seeraa kanarratti wanti dubbattan yoo jiraate guyyeessa. Caaltu ati irra dubbadhi yookaan dura caaltu kanna? Egaa adeemsa seeraa kana gaafa laaltu gaafuma jalqabaarraa namoonni kunniin maaliif hidhamanii iyyuu jettee gaafa laaltu balleessaan tokkollee waggaa tokkoo fi ji'oottan torban yookaan mochoolillee ta'uu danda'a. Sababbiin itti hidhamanillee biyya seera qabu osoo ta'eeti namni tokko sa'aatii 48 keessatti mana murtii dhiyaachuu qaba jedhamee gaafuma sanirraayyuu kaatu namoonni kunniin hanga yoonaa waggaa kana guutuu jechuudha. Daa'imni tokko dhalatee aanu kun obee bucaa godhadhe jiraachii galee ji'a 3 kan tokko keessa jechuudha. Daa'imni tokko guddatee waggaa tokko jechuun waan guddaadha. Kana keessatti umurii isaanii guutuu achi keessa dabarsuun isaanii seerri osoo jiraatee kuniyyuu hin ta'u. Abbaan murtiillee mana murtiillee wanti kaastu wanta seeraatiin wal qabatee wanti asirratti kaasuunillee hin jira dheeyyaadha. Because sababni itti hidhamaniyyuu maali duraan dursee balleessaan isaan balleessanoo maali inni gaafa jettee of gaafattu wanti tokkollee wanti deebii argateellee hin jiru wanti jedhamellee hin jiru hidhaman bahani masaanii dhageenya. Ragaan illee irratti wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu as biratti waan seeraa gama seeraatiin jiru ammallee wanti abdiirraa horannee gama wanna abbaa alankaatiin wanti eeggamullee waan akkasii waan jiru natti fakkaatu. Yaa gama seeraa qofaa miti wanni namni ijoollee sana argee ani ijoollee sana hedduusi qaamaan fuul beeka. Wanni guddoon hagam machiise hedduusi ijoollee garaami baay'ee ijoolleen hidhamtama baattuun cufti. Ijoollee jajjabduu qabsoo Oromoon waggaa 4 wayyaanee waliin goote keessatti addi dureen hirmaachaa turte. Ijoollee jajjabduu qeerroo qindeessaa turte jechuudha. Ijoollee sun ammoo keessa beeka fo'anii tambisanillee ijoollee jajjabduu akkasiiti jechuudha. Yeroo ambisanillee amma gaafa Jawaar Mohaammed faan qabanii hidhamanii gaafas miidiyaalee Itoophiyaa waan isaan haasa'an qabadhamee xiqqoo duuba deebi'a. Yeroo tokko duuba deebii tokko qabate taate guddoo garas nyaatti jechuudha. Jechi miidiyaaleen Itoophiyaa OBN faan nuun hin jedhin hin jirtu jechuudha. Waaltaan faan faanaan faan waan nuun hin jedhin hin qabanii jechuudha. Amma kalee galgala oduu cabsaa jedhanii gammachuun gabaasu jechuudha. Xawal waallummaan sadarkaa akkana kanatti
yoo siin dacha horte miilaan deemte arguulleen guddoo saalfachiif taatullee Itoophiyaa raaqi dheegan Itoophiyaan biyya dabirratti ijaaramte deddeebiin dubbachaa turre biyya haqa dabirratti ijaaramte haqa dabsuun aduutti suufettu sadarkaa kan geette jechuudha amma warra kan gadhiisuuni mootummaanii pardon jechuu danda'a amnesty jechuu danda'a waan fedha jedhu jechi fedhe akka fayyadamu mootummaan Itoophiyaa bitar deddeebiin maal jechaa ture political prisoners yookaan hidhama siyaasaatii hin qabu nam siyaasaa fi hin qabu jedhe mootummaa goggogee mormachaa ture jechuudha kalee galgala immoo OBN faan maal jedhan odamtoo hooggantoota siyaasaa Oromoo gadhiifamuu nutti manii jechuudha. Warri kun waan kalee dubbatee waan ar dubbatin beeku jechuudha. Confused biyyiti mootii confused taatee bulti Abiy Ahmed malee confused ta'uu yaayuu itti fufee jechuudha. Armalleen garee tokko confused tolcha garee tan gammachiisee garee tan waccisiisa istaayilii isaatii jechuudha. Cufaafuu warri kunini seera yoo seera akka seeraan laalli taate nam tokkeegi murtii dhiyeessite qabdee murtii dhiyeessiteen duuba imati rabbanuu fi raga dhiyeeffattaa jechuudha. Agi yakkaman jedhin nam sun yakkama dhomani murtiitti murteesse yoo imati saddaan kutte dhiifamaan yookaan wanniin bardan yookaan amnestiin gadhiisee jechuu dandeenya. Nama murtii teette waliin himachuu jirtu yoo ragaa irra dhabde gallakkiftaa jechuudha. Nullee bita ragaa nurra barbaadachaa ture ragaa barbaadadhee ragaa dhabanii naani guyyaan kennaniif waan dabarteef gadhiifamnee miti. Kanaafuu mootummaan qarayyuu ragaa malee namni jechuudha. Ragaa malee faabrikeet godhee sob walitti qindeessee warra kana akka isaan filannoo irratti hirmaanneef. Meen parpatiin sun filannoo Itoophiyaa taseena keessatti Itoophiyaan tolchitee hin beektedhaan nuti taasaan keessa filannoo sun tolchuuf wanni itti filannoon sun ammoo Itoophiyaa gaariinti taate gaafiinti guddoon suni dhardhaafammoo sun guddoo ranaa somnu cufaafuu warri kun gadhiifamuuni siyaasa politika biyyatti agtoo karaa deebisaa dheerrega amma namoonni akka raanuuf soban hin jiran Jawaari gadhiifame Baqqalee gadhiifame maanii gadhiifame Itoophiyaan naga argatti suni miti Jawaar faani dhamuu miti qarayyuu kan rakkotan fidi jalqab irratti iyyuu haqi dabee rakkotan fidi jechuudha haqi dab sirreessuuf warri kun hidhamee jechuudha kanaafuu haqi dab cufa sirreessin Itoophiyaa karaa deebisuu dandeenya malee xawalawaallee guyyaa namii dhammaqanan balleessee guyyaa namii ba'u breaking news odeessitu akka keessuma kaadiroo opidiyoo kaadiree jallaa miti beeloftoota ala dhufsitan fa'aa warra akkana qabanne nam hin taanu warri bagbaa'e nammallee. Taalaa dhufte qofa osoo hin taane carraa kanatti fayyadamanii namootuma Oromoon wajjin hojjechaa turan yookaan namootuma qaamaan nuti beennuyyuu gaafa isaan maayidhaa turan namni waa tokko illee hin dubbatta miti namoonni kunniin badii tokko malee akka hidhaman namni hin beekne hin jiru nama addunyaa biraarraallee dhufeeyyuu kana dhugaa bahuu danda'udha. Waa takkayyuu namni jecha takkatti dubbatee hin dandeenye yookaan akkuma callisan saniitti callisuudha malee har'a immoo gaafa guyyaan ifte immoo akka waan isaanii yaaddaa turanii rakkachaa turanii isaan dhaqanii gaafachuudhaan miti hojjettoonni OMN hedduun kenna akkam rakkataa ture gaafa hojii dhabne abbaa kamtu kana nyaatanii kana dhugdee namni gaaf tokko hin turre si galee gaafa rakkoo san namni gaafa simbira dhaabbanne gaafa gammachuu bee hunduu waayila si ta'a hunduu harka si dhaana kanaafu rakkoon kun uumamuun isaa kunillee furmaata argatuun isaallee namoota tokko tokkollee akka gargar baafatu hawaasni kunniin uummata kanneen illee akka gingilchullee gingilcha namni akka adda baafannuufillee waan carraa nu uume natti fakkaatan gama kiyyaan. Dhimma Jawaar Mahammad dabalatee namoota galmee Jawaar jalatti himatamanii jira turanii kana wal qabatee adeemsota seeraa hedduu kan nama dinqisiisan fa'aa jechuun nama kofalchiisan fa'aallee hedduu argaati kan turre ragaa maggaarajaa jalaa yookaan golgaa duubaa fa'aa jedhamuun isootti deemaa ture hedduutu ture. Haa ta'u waa hedduutu yaalame namoota kanneen yakkamtoota godhanii itti murteessuudhaaf garuu yakki isaan ittiin himataman qabatamaadhaan namoonni kunniin badiin isaan raawwatan tokko wanna hin jirreef kan isaan hidhamaniif jalqabumarraa eegalee sababa ilaalcha siyaasaa isaanii sababa ejjennoo siyaasaa isaaniitiin wal qabatee waan ta'eef yakkoota duraan guyyaa jalqaba to'annoo jala oolchan irraa eegalee gama miidiyaalee meeshaa hololaa sirna sanaa ta'aniin irratti afarsaa turaniif ragaa tokko argachuu hin dandeenye. Egaa yeroo booda jaallatanii osoo hin taane dirqamanii hiikuudhaaf dirqamaniiti kan isaanii jiranii. Kanaaf gaaffiin uummataa akkasumas dhiibbaan hawaasa addunyaallee shoora qaba jenneeti kan yaannu. Haala kamiin hiikaman namoonni kunniin kan jedhu irratti miidiyaalee wanti isaan gabaasan ani eessa akka isaan fidan iyyuu hin beeku. Garuu gama mootummaatiin wanti ibsame tokko ni jira. Ministeerri haqaa gama fuula Feesbuukii isaatiin ibsinni galgala edaa kenne ni jira. Dhimmi namoota kanneen haalli isaanitti hiikaman gabaabumatti marii biyyoolessaa biyyattiitti karoorfamee jiru kana bu'a qabeessa taasisuuf hirmaachisaa taasisuudhaaf jecha bu'uura heera biyyattii labsii lakkoofsa 943 muraa 2008tiin himanni isaanii adda citee akka ba'uuf murtaa'ee jira jechuudhaan kan inni ibse ministeerri haqaa. Obbo Jawaar namoota galmee Jawaar jala jiran qofa miti galmee Iskindir jalallee namoota jiranis ni hammata akka ibsa kanaatti. Kana malees galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aa jalatti
namoota himatamanii umuriin isaanii akkasumas haalli fayyummaa isaanii mana hidhaa turuudhaaf hin hayyamne namoonni abbootii sibaate yookaan sibaate naggaafaa dabalatee akka hiikaman murtaa'u ibsa kanarraas darbee waan miidiyaaleen mootummaa kaleessa ibsaa turan irraas argineeti kan jiru. Egaa Jawaar Mohammad faa himanni isaanii adda citeeti kan inni yookaan irraa ka'eeti kan isaanii hidhaadhaa ba'an malee ifama gaafatanii yookaan miratoon of kaltiin godhamee wanna akkasiisa kana miti manni kana hubachuu qaba. Hundaafuu manni Oromoo baga gammaddanii gammachuu keessan isinirratti haa qusatu nurratti haa qusatu jennarra deebine. Adeemsa seeraa ilaalchisee maaliif amnestii yookiin pardan dhiifama yookiin of kaltii ta'uu hin dandeenye ka jedhu of kaltii yookiin amnestii ka jedhan adeemsi himannaa isaanii karaarra odoo jiru yookiin immoo itti murtaa'uuf odoo jiru yookiin immoo itti murtaa'ee booda namoota mana hidhaa jiran mootummaan gidduudhaan of kaltii godhee fi yoo gallakkisee jechuudha. Dhiifama jechuun immoo namoota itti murtaa'ee jiru bara isaanii guutuu bara irratti murtaa'e yookiin immoo bara sana keessaa haga ta'e dhiifama godhee fi gallakkisuu jechuudha. Galmeen Jawaar faan irratti himataman ilaalchisee adeemsa seeraa haga yoona abbootiin seeraa fi abukaatowwan jedhanii akka hubadhetti karaan warri kun mootummaan itti gadhiise haga yoona lamaanuu hin ibsu. Tokkoffaa qajeelfamni yookiin murtoo kana ilaalchisee hidhamtoota siyaasaas ta'e abukaatowwan isaanii kan gahe hin jiru. Haga yoona mana sirreessaa tarii xalayaan ga'uu danda'a ka jedhu. Wanni taa'imaanni kaleessa waaree booda abbaa alangaa keessaa qondaan olaanaa mootummaa obbo Fiqaaduu Tsaggaayee jedhaman mana hidhaa Qaallitti deemuudhaan hidhamtoota kanneen waamanii akka baatan mootummaa murteessee jira. Kana booda baa gara maatii keessanii jedhee itti dubbachuu isaa yaadattanii kaleessa karaa miidiyaa hawaasaa wanni tirend gochaa tures kanumadha atakaaroon turellee yaadattu akkasumatti baa deema ka jedhullee waan akkasii dhaqaa turre. Walumaa galatti mootummaan ka jedhu ayyaana waggaa Kirismasii yookiin ayyaana qilleessa eeffachuudhaan hidhamtoota siyaasaa kanneen mana hidhaatii akka ba'an adeemsi seeraa isaaniis addaan citee akka ba'an kan murteessineef marii fi araara biyyaalessaa itti jirruuf haala mijeessuu fi hirmaachisaa gochuudhaa fi ka jedhudha. Ibsi abbaa alangaa kana keessatti wanni kun ka'ee jira. Itoophiyaan warra kana hidhuu iseetiin maal fayyadamteedha amma gaafii guddaan. Ayyaabri Itoophiyaan maal fayyadamtee waan jettuufi Itoophiyaan waan fayyadamtu tokkollee hin qabdu jechuudha. Itoophiyaa wanni isin fayyadamtu siin jiraatte wal dhabdee sadarkaa kanaan nu gahe waraana nu seensis biyyattii wal qooddee waraan waggaa tokkoliif sadarkaa kan ittiin dhaqqabneen fayyadamti jechuu dandeenya jechuudha. Kaan ammoo ilmaan namaa kumaatamaan mana hidhaatti gurtee kaan baaftee jeeftee sadarkaa wal dhabbii sadarkaa jibbiinsa hama sadarkaa hammaan tan kee jirru nu geetti malee warra kan hidhuurra wanni fayyadamti hin jirtu jechuudha. Kaanii yeroo tokko abbaan alangaa jedhaniin kuwaa jira abbaan alangaa kunini ujiin isa guddaan sila uumataaf abbaan alangaa jechuun inni fighting for the people uumataaf lola beekta. Fakkeenyaaf shoror keessa dhinam tokko himatu uumat miidhuu fi yoonni sila bombi dhukaas namni suniin uumataa ganana rajjeessu dandeedha uummata bakka beektiin dubbataa jechuudha. Itoophiyaa kee waan akkana hin jirtu waan akka ragaatti dubbadha keessa abbootiin alangaa Itoophiyaa mootummaa bakka buutee loobeessi gootii jechuudha. Ebel irra ragaa nuu bahi nayyuu waan narra qabaa ture ammaan tan Jawaar faan dhugirraa sa'uu dandeetti waan akkana sii goona ragaa ebel irra nuu bahi maggaarra jiduuf dhaabattaa maan sii kenninaa edhanii qumaaree akkana wartabatu jechuudha. Warrumtuun tammoo gad ba'ee warri aangoon qabu humni hin qabu jechuun ajaja gubbaarra dhufam Abiyyi Ahmad irrii bahee warra kan gallakkisaa bakka akkasidhaa barreessaa jedhaniini barreessit malee wanni isin harka qabdu waan tokkollee hin jirtu jechuudha. Sila abbaan alangaa independent inni uumataaf bakka bu'ee faayitolcha warra kayyoo ragaa qabaat yoo dhugumaa warri kun shororke Jawaar Mohammad faan himata gamitti rabbanam OMN bitta inciting conflict namoota waliin hadhee waliin balleessa Jawaar faan reeffa caaluu dhowwatanii kun bitta yakka gurdaa gangammoo lafa kaanii warri qulqulluu kanaafuu ammaanachi national reconciliation